Osoo walii hin galin walii hin galin. Gaa'elli gubaadha namni tokko beektaa gaa'elatti seenuun gubachuudha. Yeroo itti heerumaayii isin jechaa jirti yeroo itti fuudhaa jechaa jirti gaafii gaafachuu dandeessi. Furtuun konkolaataa eessadhaa? Kabajamtoota dhaggeeffattoota miidiyaa kanaa kan taatan nageenyi fi araarri waaqayyo iddoodhuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Alas biyya keessas kan jirtanii nuti nagaa keenya jirraa galanni waaqayyoof haa ta'u nageenyi nu bira jiru isiniif dachaa dirriba ta'ee isiniif haa baay'atu jedha. Har'as viidiyoo tokkoon walitti deebinee dhufnee jirra. Viidiyoon har'a qabannee dhufne mootiyyuu mana hunda keenyatti kan isheen hanqaaqaatu. Kanaafuyyuu hundi keenya irraa baranna jedhee tanani kanani abdadhu. Kana jechuun nutis jireenya keenya irraa waan tokko share isiniif goona. Hawwoota keenya abboota keenya irraa waan barachaa dhufne share isiniif goona. Mata dureen har'a qabannee dhiyaannee maal egaa nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jedheen jiraanis egaa dammaan koo akkuma asii dubbachuudhaaf yaaltetti mata dureen har'a irratti mari'annu jireenya nama hundaa kan tuttuquudha waan ta'eef kana jechuun muudannoo fi muuxannoo namoota baay'ee kan itti barannuudha waan ta'eef warreen jireenya kana keessa jiraachaa jiranis warri jireenya kana keessa jiraachuudhaaf dhufaa jiranis immoo waan guddaa irraa barachuu danda'anii waa'ee narra barannu gaa waa'ee icciitii gaa'elaati. Icciitiin gaa'elaa icciitii salphaa miti. Nuti illee waaqayyoof galanni haa ta'u gaa'ela keenya uummannee mucaa tokko argannee jiraachaati kan jirru. Nurraas waa tokko barachuu dandeessan jenneeti kan yaannu icciitii gaa'elaati. Icciitii gaa'elaa gaafa yaannu gaa akka hawaasummaatittis haasa'uu dandeenya, akka amantaatittis haasa'uu dandeenya. Hunduma keenya waan hammatuuf icciitiin gaa'elaa icciitii barbaachisaadha jechuudha. Egaa kana gaafa dubbannu namoonni gaa'ela isaanii maaliif diigu yookaan immoo gaa'ela isaanii maaliif bittinsu waan jedhu mata dureen har'a irratti mari'annu isa kanarratti kan xiyyeeffatedha. Egaa akkuma beekamu akka kiristaanummaatti gaafa yaannu seera uumaa boqonnaa 2:14 irrattis akkuma barraa'e waaqayyo addaamiin erga uume booda cinaacha bitaa isaarraa dhalli namaa namni kophaa ta'uun gaarii miti. Kanaafuu nama kanaaf gargaartuu isaa ta'uu kan dandeessu isaaf haa uumnu jedhanii icciitii Sillaaseetiin waaqayyoon akkuma dubbate asirraa maal hubanna gargaartuu isaa akka taatuuf jedhamee kan dubbatame kuni lamaan isaaniiyyuu wal gargaaranii jireenya gaa'elaa keessa jiraachuu akka qaban rakkoo tokko hubachuu akka qabu dhiphina tokko hubachuu akka danda'u kanumaaf gasiqanii gaafa dubbisanii seera uumaa boqonnaa 2:24 irratti maal jedha namni maatii isaa hin dhiisa yookaan abbaa faadhaa isaa ni dhiisa abbaa warraa isaa garuu wajjiniin walitti hidhama kana booda isaan qaama lama doon taane qaama tokkodha foon lama doon taane isaan foon tokkodha jedhee kan dubbatame waan ta'eef gaa'ela keessatti akka namoota lamaa garagara yaanni isaaniis garagara ilaalchi hubannoo isaanii garagara ta'etti yaaduu doon taane egaa walitti dhufanii booda akka qaama tokkotti akka qaama tokko qaama keenya kana keessaa quba tokko yoo muran akka kun nu dhukkubu miirri biraa nu dhukkubu hariiroon gaa'ela keessa jiru hagana kan walitti dhiyaatedha malee akka namoonni ilaalanitti mufii nama tokko rakkoo nama tokko addatti adda baasanii yeroo itti ilaalan miti erga walitti makamanii kan jedhu fa'a waliin mari'anna. Egaa dammaanis yaada ishee nu qoodde gara diiteelii hubannoo kan immoo yaada keenyaatti dabarraa jechuudha. Akkuma ati kaasteyyuu mata dureen keenyas namoonni maaliif gaa'ela diiganidha. Namoonni jalqabumaayyuu waaqayyoon kan akka gaa'elli uumamu kan godheyyuu addaam hir'uu kophaasaatti jireenya isaadhaaf gaa waan hin taaneef hewaaniin waan uumeef ammas immoo namoonni tokko gaa'ela keessa seenuudhaaf baay'eedha kan isaan sodaatanii osuma akkana jedhanuu umrii ofirraa kan dheeressan baay'eetu jira. Yeroo itti isin jechaa jirti yeroo itti fuudhaa jechaa jirti gaafii gaafachuu dandeessanii asumaan wal qabate jechuun gaa'elli salphaas miti namoota akkuma mootiyyuu abbaan maneej godhetti gaa'elli salphaas otoo hin taane mootiyyuu ulfaataas miti akkuma ati maneej gootetti. Amma fakkeenyaaf namni tokko yoo ulfeessee to'ii kan laalu ta'e gaa'elli sun itti ulfaachuu danda'a. Yoo mootiyyuu salphisee to'ii nama wajjin jiraatu sanaan sheer waliin godhanii bakka kan jiraatan ta'e salphaa ta'uu danda'a. Gaa'elli gubaadhaa jedhu namni. Gaa'elli gubaadhaa jedha namni tokko beektaa gaa'elatti seenuun gubachuudha. Ani umrii koo guutuu gubachaa jiraachuurra umrii koo erga xumuree booda gara dhumaarra xiqqoomallee ta'uu gara dhumaarra gubachuu wayya. Kan akkas jedhanis baay'eetu jira. Yaada kan akkamitti ilaalta garuu? Anoon beeku garuu
Nuyi gizeedhaan kan seene dhugaa qabu dhugaa. Amma fakkeenyaaf namni akka hubateetti beekta. Amma yoo isaan ulfeessanii kan laalan ta'e namoonni baay'een kan ittiin gaa'ela keessatti miidhamanii adda bahan baay'een isaanii waan jiraniif namoonni sodaachuu danda'u. Gaafa gara gaa'ilaatti seenan nama wajjin jiraatan san gaa hin beeku. Ani waaqni illee kadhannaas barbaada. Kadhannaa taasisanii mootiyyuu jireenyi gaa'ela keessatti ulfaata waan ta'eef akka waaqni isaaniif salphisu gara mana amantaatiin walitti dhufan gaa'elichi salphaa ta'a jedhee yaada. Jalqabuma wal qorachuunis dhugaadha. Dammaa koo galatoomii. Egaa asirratti maal jechuu barbaanne qoosaa miti kan jiru dhugaama dubbachuudhaaf dhimmichi dhimma barbaachisaa waan ta'eefidha kan irratti mari'annee nullee dhimma namoonni baay'een itti gufachaa jiranii fi namoota baay'ee keessatti amma yeroo ammaa hawaasa keessa jiraannaa nuti namoonni wal fuudhan namoonni waliin jireenya gaa'elaa uummatanii fi ijoollee horatan akkuma baay'atan namoonni gaa'ela isaanii diigan kaleessa dheengaddaa waan guddaa irraa barachuu dandeenya jennee namoota nu yaannu hafuura garagaraatiin qoramanii jireenya isaanii yeroo bittinsan waan agarruu fi gaa'elli bittinnaa'uun kun sababni isaa maalidha? Eessaa dhufee? Bu'uurumarraayyuu namni anaan nuyin dabalatee hawaasa keenya abboota keenya hawwota keenya dabalatee namoonni maaliif gaa'ela isaanii diiguu kan jedhu irratti waliin mari'anna. Egaa qabxii gurguddaa nuti har'a yaannee yookaan immoo irratti mari'anna jennee yaannu keessaa inni tokko namoonni gaa'ela isaanii kan diiganiif yookaan immoo jireenya gaa'ela isaanii kan bittisanii fi gaa'ela isaanii beekumsaa fi qabeenyaan waan madaalanii dhifaa. Kana gaafa jedhamu durumayyuu gaafa gara gaa'elaatti dhufanii gaa'ela isaanii sana baay'ina qabeenyaatiin yookaan immoo dandeettii beekumsa isaaniitiin madaalanii waan dhufaniif gaafa qabeenyi sun hin argamu ta'e gaafa qabeenyi sun hin dhuma ta'e gaafa beekumsi sun yerootti akka isaan ekspeekti godhanitti hin argan ta'e gaa'ela isaanii diiguu danda'u jechuudha. Egaa asirratti waa tokko tokkodha kan waliin mari'achaa deemnu. Maal jechuu barbaanneeti namni tokko qabeenya horatee qabeenya qabaatee gaa'ela yoo horate cubbuu hin qabu. Maaliif jennaan waan ittiin jiraatan, waan nyaatan, waan dhugan, waan uffatan, ofirra darbanii maatii isaaniis waan ittiin gargaaruu danda'an qabaatanii gara gaa'elaatti seenuun baay'ee barbaachisaadhas. Akka kiristaanummaattis akka namummaatti homaa tokko cubbuun qabu. Jireenya baay'ee barbaachisaa waan ta'eef. Garuu namoonni baay'een maalidha? Gara gaa'ela kanaatti gaafa dhufanii haati warraa qabeenya abbaa warraa ilaaluudhaan, abbaan warraa qabeenya haadha warraa ilaaluudhaan qofa waa'ee kabaja gaa'ela saniif laatamuu qabu otoo hin laatiin eega walitti dhufanii booda tarikaa qabeenya dhaabbataa mitire qabeenya akka fixeensa ganamaati akkuma jedhamu yeroo tokko dhumuu danda'a. Beekumsi namni tokko qabu yeroo tokko darbuu danda'a. Namni isa kaleessa beekaa jedhamu boru wallaalaa ta'uu danda'a. Jireenyi maalumaafuu eenyummaan isaa inni kaleessa geeddaramuu danda'a yeroo tokko. Gaafa sana hoo maalitti dhufan? Akka kaleessa yaadanii dhufan sana waan hin taaneef jireenya isaanii bittinsuutti dhufu jechuudha. Jalqabumayyuu jaalala otoo hin taane gidduu sana kan ture qabeenya beekumsa isaa yookaan beekumsa ishii yookaan immoo qabeenya isaa yookaan qabeenya ishii ilaalaniidha kan gara gaa'ela sanitti seenan waan ta'eef gaafa qabeenyi sun deeme yookaan immoo tiyyuu miidhaginni namaas hin bada yeroodhaan booda batalee dubartii gaafa taane jechuudha warri shamarraa kuni gaafa heerumnee jennee gaafa deenye qaamni keenya hin jijjiirama fiizikaaliin qaama keenya gaafa sana abbaan manaa ishee sun qaama jalqaba miidhagina ishee sana laalee fuudhe waan ta'eef ishee tuffachuutti dhufaa jechuudha. Ergaan anasiin immoo isiniif qabu warroonni shamarranii warri heerumtanis yookaan immoo tiyyuu warri heerumuudhaaf gara gaa'elaatti seenuudhaaf qophii qabdan dubartiin takka of gatuu hin qabdu. Abbaan manaa tokko tokko jechuudha gaafa dubartiin of gattu sababni haadha manaa isa sana dhiisee gara biraatti yookaan immoo tiyyuu nama biraa ilaaluu ijjisaa wulwul jechuu kan jalqabuufi dubartiin gaafa of gattudha. Dubartiin takka qaruutee ta'uu qabdi of gatuu hin qabdu. Mana ishee sirreeffachuu qabdi, qulqullina ishee eeggachuu qabdi. Kana gaaf ta'e mana isaa hawweeti gara mana isaatti kan deebi'u malee gara nama biraa laaluun naqu jechuudha. Kanaafuu malaan qabachuu wayya jechuudha. Egaa gorsa si gorsaadha kan jirtu kana gaafa jennu akkamittidha? Dhugaama dubbachuudhaaf taanaan namni gara gaa'elaatti gaafa dhufu jireenya gadi bu'iinsi wayii keessatti miti kan dhufe. Kana jechuun akkuma dubbanne gaa'elli ijoollee horachuudhaaf qabeenya horatanii wajjin jiraachuudhaaf jireenya isaanii guddisuudhaaf malee kaleessa namni tokko istaandaardii ofii eegee jiraata yoo ta'e har'a of gatee of dhiisee akka biraatti akka jiraatuuf miti. Isa kana waa biraatti akka biraatitti kan ilaalamu otoo hin taane qorumsa garaagaraa ta'uu danda'a. Sababa qorumsa gaa'ela isaan itti walii kan keessaa tokko ta'uu danda'aadha jenneeti kan yaadnu malee namni tokko eega kaleessa walitti dhufee booda
isheen kaleessaa bareedduu sun har'a yoo otoo bushoofteeyyuu isheen kaleessaa fayyaa sun har'a otoo dhukkubsatteeyyuu inni kaleessa fayyaa sun har'a yoo dhukkubsateeyyuu keessattuu jireenya kiristaanummaa keessatti kakuun kakatamu jira gaafa walitti dhufan waadaan walii galamu kakuu yoo ta'u baate waadaan walii galu gaafa rakkoo ishee gaafa gidiraa ishee gaafa dhukkuba isheerraa adda hin ba'u akka obboleettii koottan laala jenneedha walitti kan dhufne waan ta'eef jireenyi akkasii kun dagatamuu hin qabu waadaan akkasii kun dagatamuu hin qabu kanaafuu qabeenya qofa laallee walitti dhufna taanaan miidhagina keenya sakaleessaa laallee walitti dhufna taanaan sammuu keenyarra kan jiru yaanni hamaa sun gaafa ija keenyaan argamuu dadhabu qalbii keenyarraa gaafa dhabnu jireenyi keenya gaaga'imsi jireenya gaaga'imsi gaa'elaa dhufuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaa keessattuu waa'ee amma namoota onlaayinii kana laalanii qabeenyaa fi wantoota garaagaraa suuraa ofii qofa laalanii jireenya gaa'elaa eegalanii waaqayyo isaan gargaaree jireenya bareedaa kan jalqabanii aga dhumaatti jiraatan jiru. Garuu qorumsa baay'ee keessa kan jiran waan jiru asirrattis waan tokko dubbachuu dandeenya jechuudha. Nigaa kanuma walumaa galatti gaa'ila keessatti wanta xiqqoo irraa kaaneeti gara adda walii irra kan geenyu waanuma xixiqqoo irraa jalqaba irraa sirreessaa deemudha wantuma laallee bira darbuu otoo hin taane wantuma xiqqoo mana keessatti hin jiran ture mana ofii ho'isuu irraan amma shamarreen tokko jechuudha. Mana ishee gaafa ho'istuu gaafa qaama ishee gaafa eegduu qulqullina qaama ishee gaafa eegduu abbaan manaa fi sababni inni hin jaalanneef hin jiru. Sababni isaa gaafa manni qoshashee galee kan mana sana laalu ta'e dibbirtii keessa galaa jechuudha. Kunumtuyyuu jalqaba gaa'ela diiguu ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechuun dubartiin takka bakka walumaa galatti wantoota jiru itti yaaddeeti kan isheen gochaa deemuu qabdu. Egaa waa'ee qabeenyaa kanarratti wanni xiqqoo dubbachuu barbaadu maalidha? Qabeenyaa fi beekumsa laalanii walitti dhufan kana gaafa jennu amma egaa miidiyaan hawaasaa kun egaa babal'atee namoonni amma biyya keenya keessattuu fageenya garaagaraarra taa'anii sababa karaa feesbuukiitiin ta'uu danda'a karaa waatsaappii telegiraamii miidiyaa hawaasaa kana fayyadamanii suuraa walii erguudhaan jireenya gaa'ilaa keessa jireenya jaalalaa keessa yeroon itti seenan jira. Egaa baay'ee gaafa kana jennu maalidha? Namoonni karuma feesbuukiitiin walitti dhufanii jireenya baay'ee eebbifamaa ta'e lamaan isaaniiyyuu jireenya bakka waaqayyo jaalatu keessa kan jiraatan baay'eetu jiru. Kana gaafa jennu immoo hundumti isaayyuu jireenya kanadha jechuu hin dandeenyu. Harka caalaa immoo faallaa kana namoonni otoo hin beekin sababa kanaan wal baranii jireenya isaanii baay'ee diigamee waa'ee yeroo haala jibbisiisaa ta'e irra waan jiranii keessattuu anasitti ergaa nan dabarsuu barbaadu. Obboleewwan keenya warreen shamaraa warreen biyya arabaa jiran warreen biyya alagaa jiran nama tokko itti dhiyaatanii jireenya gaa'ilaatiin wal gaafatanii walitti dhufuun yoo waaqayyo eeyyame jedhanii jireenya isaanii karaa haqataa walitti dhufuun akkuma jirutti ta'ee garuu jireenya hin beekamne keessa bareedina yookaan miidhagina fuula namaa qofa ilaallee qabeenya micoon tokko biyya arabaa jirti waan ta'eef isheenis qabeenya hartee fiddi jedhamee namni tokko amma jireenya baay'ee jibbisiisaa ta'e keessa kan galan ijoollee baay'eetu jira. Kana gaafa jennu gaa walitti qabnee jeneraalaayiz goonee waan balleessaa jirru miti. Maal jechaa jirraa? Akkuma jirutti miidiyaa hawaasaa fayyadamee namoonni walitti dhufuu danda'a. Of eeggannoo barbaachisu garuu gochuu qaba. Namni tokko miidiyaa hawaasaa irratti micoo tokkoon sin jaaladha waliin jiraanna kan jedhu qabeenya ishee laaleeti moo miidhagina ishee qofa laaleeti moo boru waliin jiraatanii ijoollee horatanii hanga xumuraatti waliin jiraachuudhaaf waan karoorfatanitu jira. Qabxii ijoon namni beekuu qabu isa kanadha jechuudha. Qabeenya isaanii mana isaanii isa kan kaleessa laalanii walitti dhufan yoo diigamu qabeenya yoo dhumu namoonni baay'een gara duubaatti deebi'anii waan jireenya yaraa keessa jiraataniif jechuudha. Kitaaba qulqulluurraa kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 19 lakkoofsa 14 irraa yeroo dubbisnu qabeenyaa fi badhaadhummaa maatiirraa dhaalu jedha qulqullichi Salomoon gaafa nu barreessu. Akkasumatti amma qabeenya abbaa haadha ofiirraa dhaaluu danda'anii abbaa ofiirraa dhaaluu danda'anii obboleessi ofii namaa laachuu danda'a. Qabeenyaa fi badhaadhummaa maatii ofiirraa argatu. Haati warraa hubattuun garuu waaqayyo irraati jedha. Asirraa maal hubannaa? Waa lamatu jira. Qabeenyi nuti har'a ilaallee walitti dhufaa jirru kun illee jira. Ergamni waaqayyoo akeekni waaqayyoo immoo jira. Kanaafuu gaa'ela keessatti namni maal laaluu qaba? Qabeenya baay'ina qabeenyaa lafa guute sana qofa otoo hin taane haati warraa hubattuun abbaa warraa hubataan qalbii qabeessi waaqayyo irraa namaaf laatama. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo irraa namaa laatama jechuun isaatama duratti dubbate. Yoo namni kadhannaa godhe nama naaf ta'u nama jireenya koo keessatti gufuu natti hin taane nama boru wajjiniin taanee si galateeffachuu dandeenyu yaa waaqayyo naa kenni jedhanii kadhachuun kadhannaa salphaa miti jechuudha. Waaqayyo irraati jechuun waaqayyo haadha warraa yookaan abbaa warraa machiin fuudhee nama laatu mitiire ergumti isaatu maal jechuudha? Waaqayyo irraa kadhatanii kan argatanidha. Akeeka qulqullummaa keessaa kan argatanidha malee miira ija fooniitiin qofa laalanii kan argatan miti. Maaliif jennaan
addaam ija foonii isaatiin laalee miti waan waaqayyo kan isaaf ishee laatee gargaartuu isaaf ta'uu dandeessi yaada qalbii isaa hubachuu dandeessi kan jedhu waaqayyoon waan isaaf laatee fi qabeenya qofa laallee walitti dhufuu hin qabnu. Qabeenyi qixa sirrii akeeka mataa isaa danda'e qaba. Isa kaan caalaa immoo ergama waaqayyoo fi eeyyama waaqayyoo kadhachuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu asumarraa ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa gara biraatitti immoo gara qabxii ixaanutti gaafa dabarru namoonni gaa'ila isaanii maaliif diigu kan jedhu yeroo ilaallu qabxii akka guddaa tokkotti namoonni baay'een irraa barachuu danda'an jennee yaadnu keessa qorumsa isaan mudatuun abdii kutachuu. Biyya lafaa kana keessa gaafa jiraannu qaala'insi jireenyaa jiraachuu danda'a. Dhiibbaan maatirraan dhufu jiraachuu danda'a. Dhiibbaan hiriyaarraan dhufu jiraachuu danda'a. Envaayiroomantii namni tokko keessa jiraatu ishees haa ta'u innis iddoo hojiitti ta'uu danda'a. Hawaasa keessa jiraattu irratti dhiibbaan garaagaraa dhufuu waan danda'uuf wantoota dhufan kanaan abdii kutachuun wanta guddaa gaa'ela dhala namaa diigee namoonni baay'een ofii bittinnaa'anii ijoollee isaanii bittinsanii lafarratti gatan keessaa isa tokkodha jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee muuxannoo fi mudannoo gaa'ela keessatti nama mudachuu danda'u seera uumaa boqonnaa 21 lakkoofsa 5 irraa gaafa dubbisu amma fakkeenyaaf namoonni jaarraa kana keessa yoo wal fuudhan maal jedha gaa'elli keessan akka Abrahaamii fi akka Saaraa isiniif haa ta'u jedhan. Garuu waa'ee jireenya Abrahaamii fi Saaraa duubatti deebanii gaafa yaadan garuu waaqayyo dhuguma umrii sana keessa dhala namaa laachuu danda'a gaa'ela argachuu danda'anillee jedhee namni otoo tilmaame waan baay'ee eebba ittiin eebbifamuu danda'anidha jechuudha. Seera uumaa kanarratti gaafa dubbisnu Abrahaam gaafa Saaraa fuudhuu jedha nama umrii 100 ture umriin isaa. Gaafa Saaraa fi Abrahaam walitti dhufanii gaafa isaan dhala godhatan gaafa isaan ijoollee argatan ilma isaanii Yisaaq kan jedhamu gaafa argatanii Saaraa fi Abrahaam nama umrii 100 ture. Isheen immoo nama umrii 90 turte. Amma dhuguma hubannoo ilaalcha sammuu keenyaatiin namni waggaa 90 waggaa 100 guutuu umriin isaa fagaatee dhiisii dhala godhachuu dhiisee otoo waggaama tokko kan turu ta'e namoonni baay'ee waaqayyo irratti jecha yaraa kan dubbatan jiran jechuudha. Abdii kutachuu kan amma jechaa jiru kana jechuudha. Qorumsaa abdii nama kutachiisu keessaa inni tokko yeroo eeggametti dhala godhachuu dhiisuun qorumsa tokko ta'uu danda'a. Dhiibbaan maatirraa dhufu isa tokko ta'uu danda'a. Hawaasa garaagaraa keessa jechoota garaagaraa dandamachuu dhabuudhaan namoonni jireenya isaanii waan diiganiif abdii kutachuudhaan qorumsi dhufaa jiru gaa'ela namoota baay'ee diigee ijoollee baay'ee abbaaf haadha malee hambisaa jira waan ta'eef namoonni qorumsa isaan irratti dhufaa jiru kana baay'ee dandamachuun barbaachisaadha jechuu barbaade kana. Eeyyan egaa nutis akkanuma jechaati itti fufaa jirra dhaggeeffattoota keenya yoo isinitti tole laayik gochaatiin deeman isinitti tolu keessanii nu beeksisaatiin deeman jenna asumarraan immoo iyyuu anis dhaamsa kanan dhaamuu barbaadu nama tokkoof gufuu kan itti ta'u gaa'ela keessatti gaa'elli tokko diikamuudhaaf gufuu itti ta'a jedhee kanan yaadu dubartiin takkas ta'e abbaan manaa tokko icciitii gaa'ela sana keessatti jiru gaa'ela tokko jechuun namni garaagaraa lama firooma kan hin qabne firooma dhiigaa kan hin qabne alagaan lama gabaabumatti alagaan lama walitti dhufee firooma dhiigaa kan ta'u jechuudha. Jalqaba halagaa turanii garuu gaafa walitti dhufan sana boodarraa namoonni sun lamaan gargar nama lama otoo hin taane tokko lama otoo ta'anii jiranuu tokko kan ta'anidha gaa'ilaanii jechuudha. Kana jechuun immoo tiyyuu akkuma hewaan addaamirraa gonni isheetirraa fudhamte dubartiin takkas gaafa abbaan manaa tokkotti gaafa deemtu akkuma sanadha jechuudha. Kanaafuu gaafa sanarraa isaan nama tokko jechuudha. As keessatti kanan ibsuu barbaadu haati manaas tokko ta'e abbaan manaa tokkos ciitii inni qabu ciitii gaa'ela sana keessa jiru isaan tokko egaa jennee baasanii namoota biraa namoota sadaffaa gara gaa'ela isaanii sana ishiin icciitii isaa nama biraatti inni immoo icciitii ishee nama biraatti. Kana gaafa godhanii gaa'elli sun gabaabumatti diigamuu danda'a. Sababni isaa namni ati itti himtu sun gaafa atuu baastee itti himtu namni sun waan gaarii poozitiivii kan ta'e siin deebisuu jechuudha. CO isaa maaf akkas godhe siin jedhaa siin jaalatu siin jedhaa bakka yookaan immoo dubartii yoo taate immoo tuyyuu siin jaalatu inni siin jedhaa dhiirri sun immoo yoo dhiiratti kan himatu ta'e isheen siin jaalatu jedhaa bakka waan hin taane waan isaan deebisanii sinitti himanii akkuma beekamu namoonni ammaa immoo tuyyuu gaa'elli akka diigamu barbaada malee gaa'ela keessa turii
waliin nagaan jiraadhu jedhee namni wal gorsu muraasadha hamma jiran keessa hundallee hin jechuu baadde. Kanaafuyyuu namni even nama biraa dhiisatiin hiriyaa biraa dhiisatiin haadha ofiituyyuu himuu qabu ciitii ofii jechuudha. Waliin mari'annee furuu qabna. Kana jechuun yoo ta'eeyyuu malaani kan nama gaafachuu qabnu yoo nama sinirratti wanta ta'aa jiru tokko amma fakkeenyaaf abbaan manaa keessan yoo kan sin miidhuyyuu ta'e akka waan gaa'illi nama biraa kan hiriyaa keessanii akkas keessa jiru akkasitti fakkeessitanii yookaan haadha keessan yookaan obboleettii keessanuyyuu malaanii sin kan gaafattanii wanta san furachuu dandeechanii nama sana gaafa maatiin sun namni isin wajjin mari'attan sun waa isiniin jedhu immoo keessan san of keessatti ilaaltanii ofii keessaniif jireenya keessan fooyyeffachaa deemtuun siniin jedha. Kanaafuu gaa'illi salphaadha garuu mala barbaada. Gaa'illi zimma jedhamee miti kan akkanumatti jiraatamu akka gaafa maatii keenya keessatti akkuma barbaanne haadha keenyaa fi abbaa keenya biratti akkuma barbaanne taanee akkuma barbaannetti deemnu sana osoo hin taane mala barbaadan siniin jedha. Jireenyi gaa'ilaa gabaa miti kan dhaqanii galanii jechaa jirti dammaan. Kanaafuu warri sodaatanii mootiyyuu taa'aa jirtanii hin sodaatinaa. Dhiirris dubartiis yoo taatan gaa'ila hin sodaatinaa. Garuu gaa'ila sana keessa seenuudhaaf qophaa'u ta'a. Qophaa'u tan ta'in yoo itti seentan garuu gabaabumatti gaa'illi sun diigamuu danda'a. Maaliif waan baay'eetuyyuu namatti mul'ata. Icciitii gaa'ilaa beekuun barbaachisaadha. Gabaabumatti namni yeroo baay'ee namni tokko maal dogoggoru gaafa hin jedhu akkuma duratti jalqaba dubbanne qabeenya horatanii wal fuudhuun isseeyyoo jireenya baay'ee baay'eessaa ijoollee isaaniitiif ofirra darbanii maatii isaanii gargaaruu danda'ani. Yoo dhabaniyyuu garuu gaa'ela keessatti qabeenya malee namni jiraachuu hin danda'a kan jedhu namni beekuun icciitii guddaadha jechuudha. Maaliif warra konkolaataa qabu qofa miti kaaka wal fuudhu warra mana qabu qofa miti kan jireenya gaa'elaa horatu waaqayyoon dhala namaa jiraachisuudhaaf eega uume booda hojjetanii geeddaramu miti. Namni tokko kophaa isaatti abbaan warraa tokko dadhabee bu'ee bahee dafqee konkolaataa biteema qofa gaa'ela fuudhuudhaaf hin barbaachisa hin madaala hin dubbata taanaani warri jireenya sana hin qaqqabne warri humni isaanii achi hin qaqqabne immoo hanga sadarkaa sanarra gaanitti gaa'ela godhachuu hin qaban jechuu miti. Inni danda'u hojjetee waan yaada sammuusaa sana yoo gaa'ela godhate baay'ee namatti tola. Isa kanallee mormaan jirru yoo dhabeeyyuu garuu gaa'ela isaatiif yeroo gaa'etti gaa'ela isaa godhachuu otoo danda'u sababa maallaqaatiif umrii isaa xumura taanani tarii maallaqa san yaada isaa qalbii isaa yaada sanaan otoo hin gahin hafuu danda'a. Gaa'elli isaa yeroo itti waan hin godhanneef yeroo biraa qorumsa biraatiif saaxilamuu danda'a. Nama sirrii tokko argatee jireenyi gaa'ela isaa gahee iddoo barbaachisaa ta'etti gaa'ela godhachuutu barbaachisa malee bara xumuraa keenya bara du'aa keenya bara dunnumaa keenya keessa jireenyi gaa'elaa gubaatii qaba dhiphachuu qaba. Kanaafuu gaafuma du'uu keenya dhumarratti qofa gaa'ela godhanna jedhanii yaadu yaada dogoggoraa. Asirratti hin dha'uun jechuudha. Ani yoo dhugaa jirtu dubbachuudhaaf ta'e namoonni gaafa walitti dhufan namoonni gaa'elatti gaafa seenanii qabeenya waa tokko hin barbaachisu akka kiyyatti jechuudha. Ilaalchi kiyyadha kun. Sababni ani kana jedheefis immoo namni tokko abbaan manaa yoo qabeenya qabaatee dubartiin takka kan itti dhuftu ta'e haati manaa sun qabeenya hin qabdu taanaan akkasumatti kan inni qabutti dhufte taanaan akka waan birriidhaan bitateetti fakkaata dubartii sana jechuudha. Yookaan immoo abbaan manaa tokko yoo dubartii qabeenya qabdutti kan dhufu ta'e dubartiin qabeenya qabdu sun bakka namichi sana akka waan bitteetti quxuxurii jala oolchuudha kan isheen barbaaddu jechuudha. Kanaafuu an akka kiyyatti qabeenya hin barbaachisu jalqabarra gin wajjin hojjetanii jarri lamaan sun otoo waa tokko hin qabaatiin waliin hojjetanii yoo isaan qabeenya fidan ta'e bakka waliin hojjetanii fidan waan ta'eef hooma tokko garri isaan itti yaadan hin jiru. Kanaafuu jireenyi qabeenya wajjin xaaranii dhabanii argatanii yoo wajjin deeman baay'ee jireenya hin jirre ta'a. Sarchi gochuu dandeessu kan namooti jechuudha. Ayyee waan baay'ee bayeessadha. Akkuma dammaan dubbatte namoonni tokko qabeenya garaagaraa yookaan abbaan warraa miliyoona irra ta'ellee walitti dhufanii icciitiin gaa'ilaa kan isaa gale waa'ee qabeenya isaa san isheen qabeenya dhabuu isheetiif waanuma tokko kan itti fakkaanne namoonni sammuu gaarii qaban baay'eetu jiru. Icciitiin gaa'ilaa hoo galeef hin ulfaatu. Akka immoo dammaan dubbatte immoo waaqayyo nama gargaaree waliin hojjetanii iddooma xiqqaarrayyuu walitti dhufanii yoo guddatanoo baay'ee qorumsa gaa'ela keessatti dhufuu danda'u hir'isuu waan danda'uuf dirqama maaliif kana jechaa jira qabeenya godhatanii walitti dhufinaa otoo hin taane otoo qabeenya godhatee walitti dhufanii qabeenya horachuun hin danda'ama yoo san irra yuun bareeda. Moor yoo sana irra bareeda gan rakkisaa dhabeetta dhaloonni ammaa kun qabeenya yoo qabaate bakka waan akka qabeenya sun hin bannes itti fakkaata jira miti ree bakka mootiyyuu amantaadhaanis hagam namoonni cimoodha.
even namoota mana amantaazim jedhanii naxalaa uffatanii deeman dhiisite warroonni barsiisota wangeelaa ta'anuyyuu gaafa gaa'ela isaanii koo maneej gochuutti dadhabanii argina. Madirakii irratti barsiisan qofa osoo hin taane mana isaanii gaafa mana isaanii seen akkamitti haadha manaa isaanii wajjin akkamitti akka jiraatan. Namoota biraa miti qeessonni luboonni iyyuu jechuudha. Akkamitti akka jiraatan namoota keessa jiran waan ta'eef hin beekna. Kanaafuu jalqabuma icciitii gaa'elaa beekuun isa guddaadha. Garuu qabeenya irratti dipeend ta'uun hin barbaachisu jedha. An akka kiyyatti isin immoo koomentii jalatti tsaaf nu godha. Maaltu barbaachisaa? Maaltu gaa'ela keessatti dabalamuu qaba? Maaltu irrachuu qaba? Namoonni gaa'ela isaanii wantoota diguu keessaa inni biraa baay'een akka jiran beekaman. Nuti yeroo keenya hir'isuudhaaf yookaan dhiphisnee yaada gabaabduu tokko qooduudhaaf kana jechaa jirra. Egaa asirratti maalidha akkuma amma dubbachaa jirru qorumsa garaagaraatii dhufuun abdii kutachuu wanni jedhu kanarrattidha kan dubbachaa jirru. Namoonni baay'een asumaan waa'ee dhimma amantaa dubbachuu gaafa sammuun koo yaadu maaltu sammuu kootti na dhufa. Tajaajiltoota baay'ee qabna onlaayinii warreen tajaajilan. Faarfattoota baay'ee qabna, lallabdoota baay'ee qabna, luboota baay'ee qabna galanni waaqayyoof haa ta'u. Amantoonni biraas akkuma amantaa isaaniitti namoota onlaayinii tajaajilan baay'ee qaban. Keessattuu ani maaliin jechaa jira? Jaarraan keessa jiru kun jaarraa namoonni waanuma xiqqoo ilaalanii namatti gufatan waan ta'eef. Namoonni amantaa isaaniillee kan hordofan amma argitee jirta taanaan amantaan isaaniif galee otoo hin taane faarfataadhuma tokko ilaalanii bareedina sagalee isaa ilaalanii bareedina lallaba inni lallabuu ilaalanii baay'ina caqasa inni beekuu ilaalanii duuka bu'anii gaafa inni waan yaraa tokko hojjetee argan amantaa isaaniirraa yeroo duubatti deebi'an hammeenya gaafa dubbatan waaqayyo irratti jecha yaraa dubbatan gaafa dubbatan agarra waan ta'eef piliis warreen tajaajiltoota taanee maqaa tajaajilaatiin onlaayinii tajaajila keessa jiru. Kana maaliif dubban? Nus akka nama dhuunfaa tokkotti mudannoo baay'ee waan qabnuuf namoonni baay'een jireenya isaanii waan sheer nu godhaniif namoonni baay'ee maqaa tajaajilaatiin akkuma duratti jenne fageenya garaagaraarra ta'anii qabeenya walii ilaalanii fageenya garaagaraarra ta'anii bifa walii ilaalanii fageenya garaagaraarra ta'anii maqaa ol ka'iinsa maatii isaanii qofa ilaalanii gaafa walitti dhufan seenaan sun gaafa dhabamu gaafa waan ilaalan sana dhaban maalitti dhufanii walii kutti dhufan jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een sababa faarfataa ebeluutiin sababa tajaajila ebeluutiin amantaa koo geeddare amantaa geeddaruun isaanii dogoggoradha. Sababa nama tokkootiif amantaan huccuu miti kan geeddaramu amantaa biraa keessa soo ta'e jechuudha keenya qofa miti kanaas haa jiru. Garuu isaan gufachuun isaanii yoo dogoggora ta'ellee warreen gufaatii akkanaa uuman immoo dogoggora kanarraa of eeganii dhaloonni illee immoo dogoggora kanarraa baraaramuu waan qabaniif piliis jireenya qulqullummaa waaqayyoo isa samiirraa lallabuudhaaf walitti qabamne waan hin taane keessa akkan seenne jireenya yaraa keessa akkan baane namoota akkan gufachiifne isa qabnu waaqayyoon waa jiraachisu jechuudha malee qabeenya nama tokkoo faayidaa biraatiif saamuun hin barbaachisu. Maallaqa isaanii qofa fudhachuudhaaf nama sana yeroodhaaf itti dubbanne booda hiree namootaa miidhanii namoonni baay'een karaa irratti kan hafan jiru. Hunduma asumarraan qabxiin nuti mari'annu inni jireenya gaa'elaa diigu jennee yaannu keessaa inni tokko maalidha? Seenaa sobaatiin wal gowwoomsu. Seenaa sobaa jechuun maal jechuudha? Namoonni gaafa walitti dhufan haaraa ta'anii gaafa walitti dhufanii abbaan warraa tokkos yookaan immoo namni dhiiraa tokko dubartii tokkoon gaafa wal baru akkuma diraamaa garaagaraa irraayyuu argaa jirrutti jechuudha. Namoonni maal qabda jedhamee gaafa gaafatame dhabuusaa sana ittimee laphee qulqulluu jaalala isheedhaaf qabu sana himuu caala qabeenya akkasiin qaba maallaqa akkasiin qaba lafa akkasiin qaba jedhee seenaan jirre tartiibessee gaafa walitti dhufan immoo wanni akkasii sun gaafa dhabamu yeroo jireenyi namoota baay'ee diigamaa jiru waan argaa jirruu fi wanni akkasii kunillee qorumsa guddaadha jechuudha biyya lafaa kanarratti gaa'elaa. Asirratti batalee jechuudha ijoolleen biyya ormaa jiran shamarran keenya ijoolleen biyya ormaa jirtanii wanti isin shawwadamuu hin qabne nama tokko batalee onlaayiniidhaan kan isaan wal baratan gisee baay'ee akkanatti fakkaatutti sababni isaa wanti kana jechuu danda'eefis ani beekee otoo hin taane wanti ani kana jechuu danda'e abbaan mana dhiira wayitiin wal baratanii inni as taa'ee isheen irratti ergiti yeroo muraasaaf egaa wal qoratanii booda dubbii sobaatiin inni asiin attaallalaa isheen dhugaa seeteeti kan isheen fudhattu sana booda mootiyyuu irratti erguu jalqabdi maallaqa ishee akkasitti dabqitee fiddu sana gaafa irratti erguu jalqabdu inni ofii isaatiif kan oolfatu manuma nama biraa kaaseeti inni kana si'achitti ergu. Suuraa mana namaa. Dhugaa seenaa qabatamaa beekudha kun suuraa mana nama biraa kaaseeti. Namni kaayaa mana ijaaruun isaare kan mana nama wayii dhaqeetuma hin kaasaa gaafa namichi sun jijjiirama irratti mana sanitti dhaabee gaafa mana qorqoorrootti godhu hina qorqoorrootti rukutaan jira jedhaanii inni kaa'uufiiti maallaqa isaa nyaachaa jira jalaa kana shawwadamuu hin qabdan wanta akka kanaatiin
Maaliif obboleessa qabda, obboleettii qabda. Yoo obboleettii abbaa haadha hin qabaanne ollaa qabda. Kanaafuyyuu nama hin beekne tokko zim jettanii qabachuu hin qabda naan akka biyyaatti. Gaa'ela jechuun waan xiqqaa miti. Kana kaayyoo qabaataniiti kan biyya keessanii baatanii yoo nama irratti ergattan dhabdanuyyuu yookaan jalqabumaayyuu asii qabadhaa deema. Abbaan manaa kiyya kan jettan asii qalabatii waliin godhadhaatiin maatii keessan beeksisaatiin nama sana qabachuu akka dandeechanitti asii jalqabuma akkasitti ba'a. Gaafa mootiyyuu akkasittuu baataniyyuu warri keessan akkasii duuka bu'u taasisuudha. Abbaan manaa gaafa irratti ergitan zim jedhemu yoo wal fuutanii isin kaaduyyuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu warra keessan garuu duuba yoo warri keessan isin kan hordofu ta'e wanta inni godhu sana soba isin jalaan ta'u jechuudha. Ergaan kiyya gara kanaan ani qabamuu isa kanadha. Dhugaadha baay'ee tokko waan yaada ijoodha. Maaliif asirratti dubbachuu barbaannaa jireenyi namoota baay'ee kana gaafa jennu dhiira qofatu hamaa miti, dubara qofatu hamaa miti jechaas hin jiru hunduma isaanii. Namoonni baay'een dubartootaan miidhamanii jiran, namoonni baay'een dhiirotaan miidhamanii jiran. Akkuma dhiirri gaariin jiru dubartiin hamaan jirti. Hamaa gaafa jennu ilaalchi yaada isaanii jechuudha. Yaada garaagaraa dogoggoraa kan qabatanii qorumsa gaa'ilaa walitti ta'an namoonni baay'een waan jiraniif piliis keessattuyyuu maal jechuu barbaannaa? Namoonni biyya Arabaa deemanii, biyya alagaa deemanii, dafqa isaanii buusanii, umrii isaanii xumuranii, lafeen isaanii cabee, kaleen isaanii miidhame akkamitti akka qabeenyi dhufu namoonni hin beekne nu hojjennee miti kana kan jennu obboloota keenya qabna warreen hojjetan warreen qaamaan beeknu dhaqanii yeroo deemanii hojjetanii gaafa dhufan miirri isaanii miidhame namoota sadarkaa badaa keessa jiran waan beeknuufi adaraa keessan maal jechuu barbaannaa qabeenya keessan nama jaalattan irratti ergachuun akkuma jirutti baay'ee das nama jedha baay'ee namatti tola. Warreen qabeenya hiriyoota obboloota keenyaa warreen dafqa isaanii cobsanii hojjetan harkaa qabdanis immoo dhugaaman jedhanii yeroo tokko tokko akkamitti yaada akka nama maallaqa cubbuu fudhateetti namni kan yaadu qabu maal jechuudha itti dadhabanii ijji namaa yaraan isaan laaleetti argatan waan ta'eef qabeenya akkasiisan otoo waliin jiraatanii namatti tola hanga xumuraatti fayyadamanii odoo wajjin jiraatanii namatti tola isa fayyadamanii waan hin taaneef ittiin dhuganii ittiin nyaatanii warreen jireenya xuraawaa keessa dabarsanii hiree obboloota keenyaa miidhaniif adaraa waaqaa isinitti haa ta'u jireenya akkasii kanarraa deebi'a hammeenya akkasii kanarraa deebi'a kumaatama namaa nyaattanii xumura keessan bushaa'urra waaqayyoo biratti illee murtii argattanii hawaasa keessatti illee jibbamuurra xiqqoo ishee qabdanii waaqayyo sinaa jiraachisu kan jedhu dhaamsa dhaamuun barbaada. Akkamitti akka fidan koo asuma teenye ta'uu warri shamarran taane madaaloon hin dhibu. Maaliifan siniin jedhe kan gaafa maatii keenya bira jiru obboleewwan keenya nu gargaaruu danda'an ani gaafa biddeena tolchi obboleettiin kiyyata akka mootiyyuu waxii na gargaaruu dandeechi mana qulqulleessuu dandeechi ግን ijoolleen biyya arabaa jiran guyyaa har'as mana xaragu nyaata qopheessu borus isuma hojjetu iftaanis isuma hojjetu ani mootiyyuu asitti gaa'ela keessatti wanta akka sanii tadagaagamii waan an hojjedhuuf nan arga hagama ganam salacha'u jechuudha isaan mootiyyuu guyyaatti wanta namni nama hajajee laala ka'an jireenya kiyya keessatti gaa'ela kiyya keessatti ofii jedhee sanani kanan hojjedhu irra deddeebi'ee kanan hojjedhu garuu ijoolleen biyya ormaa jirtu mootiyyuu hajajamanii gaafa hojjetan guyyuma hunda irra deebi'anii hagam akka nama salacha'u gammatuun yookaan immoo madaaluun nama dhibu jechuudha. Kana hojjetanii isaan nama biraa hin taane irratti ergatanii maallaqni isaanii yoo jalaa badu hagam nama dhukku. Namoonni fudhatanii nyaatan sunis immoo qabeenyi sun yeroodhaan booda cubbuu sinitti ta'a. Namni biyya lafaa kanarratti hin hafu waan ta'eef wanta akka sanaa hin godhina siniin jedha. Shamarran keenya immoo adaraa of eeggadha. Asitti kanan sinitti immoo sirriitti maaliif ijoolleen alaa dhuftee miidhamtu baay'ee isaanii tan argaa. Kanaafuu adaraa keessan of eeggadha siniin jedha.